واجر انسان دوغان سيغال تمت تيغانا وطاتي دا سينغال لا ما جرو لمي تاكم وطاتو متي تي no سيغا akka بدي dhiiraatti as sabi kaate akka binniitii ta'e osoo namni si jalatti niitii ta'e godhe siin jaani ati akkamitti yaadda boleessa baalii yoo ati hin dogoggorini yoo ammoo ijoollummaan si sobaa raatte fuudhii gaafa niitii fuutee ilmoo dhaltee namni dhufee ilmoon tun teetii misiin jedhe san ati yoo ahman ka jecha kan jedhe koottuu dhufii na waraani wallaahi billa si duran dhaabbata hayyee ishii afarsoo qabsiifte afarsoo qabsiifte yoo wanna ati deemtu kanarratti kara biraati wanni wayii sirra fudhatamee waan kana fudhachuuf qophiidha. Ani obboleessa dhimma hafarsoo wal qabu irratti waan feete yoo ati na goote natti hin dhagahamu siin jedha bara. Wama feete. Waan taa'ee ammoo cululleen boota miidiyaa kana gubbatti deebite. Dhagahi obboleessa kiyya dhagahi. Waa'ee hafarsooti waan wal qabatu irratti homa feete na godhi kootu. Homa feete garuu hafarsootu na erge jedhii natti himi akkasitti kootu. Homa feete jechuudha. Ofirraa si eegaa jechuu keeti. Atumaan bichaan maqama hafarsoo naa kaasi ammoo dhimma gandaa kaa'ama itti oofaa jirtu san shaffila maalii san keessaa bahi. Ayyee. Shaffilli dhageeffadha akkanumatti dhageeffadha. Kana caalaan dubbadhu. Atis na dhageeffadhu gaafii na gaafatte shaffilli uummata kiyya. Shaffil dhageeffadhu gandummaa maalii haasaa shaffilaa manaan wanni akkasiin jiru amma culullee fixannee jirra waan shaffilaa maal akka taate Jarmanii fi Itoophiyaa keessatti ilaalta. Tana qabatu dassee dhumate shaffila maal akka taate dhageeffadhu maal shaffilli akka taate achitti ilaalta. Dassee hiyyummaa shaffilaa hin argitamin yoo Awustiraaliyaa ta'anii dhageeffadhu silkii takkatti ilaalsitti hin taphatin ambaaliyyoo miti. Awustiraaliyaa keessa namni takka bichaan taa'e masrajaa hojii sitti maal. Okay, bareeda waliigalatti rakkoon qabu bar boleessa kiyya rakkoon qabu ati no amma dhageeffadha dhaadannoon barbaachisu as keessatti lamashani afachuu isaan afixatanii eegu jira anillee ni Ahmadi dhaadannoon hin ta'u dhaadannoo don taane Ahmad balleessee jira an akka kiyyatti dhageeffadha Ahmad cululleen akka nama guddaatti akka obboleessa isaa hangafaa tokkotti akka nama isarra jiruutitti afarsoo irra taruuttu isarra ture Ahmad balleessee jiraan akka kiyyatti kattiimu. Waliin jirraa biyya takka jirraa dhugaa walitti himuun firooman kuttuu Ahmad waan kana nama abbaa amantaa sheekatti haa ta'uu maanguddootti haa ta'uu akkasuma hiriyoota isaatti haa ta'uu waan kana haga loleen ofirraa loluunu gahaadhaa gabbayee deebisuunu gahaadhaa qabee riskii isaa kutee biyya galchuun Ahmad culullee sirrii miti ani kana 100% wannan sitti himu isa kan garuu dhimma dhaadannoo keessaa baha. Dhaadannoo akkasi goona dhiisa. Namni dhaadate hanqate baaliyyoo dhaadachuun barbaachisu waan jiru obboleeyyan kenna dabareedhaan namni gaafii Ahmad culullee irraa qabdan kunoo as jira mollaayit itti fufi waa'ee dhaadannoo jedhamu tokko hin keessummeessu as keessatti ganii. Jeneraal dhageeffadhu baaliyyoon ijoollee shaffilaa jedhaara. Ijoollee shaffilaa jechuun ijoollee teenna. Eenyumaa yoo ta'e ijoollee shaffilaa ani isaan hin tuine namni farsoon baga jecha san siin jedhe naan jedhe sun dogoggoree jira akkasitti fudhadha fakkeenyaaf. Qofa shaffila mataa asli. Nabeeki. Gaqabiitiin nabeeki jira. Ati kaa shaffila alikna nyaabate kuraa yaamaan jiru kuraa. Shaffila dhiisi. Baaliyyoo afachuu baba. Baaliyyoo afaan barin. Karaa biraa hin deemini dhiis. Dhiira yoo taate akka dhiiraatti karaa qajeela deemna baaliyyoo. Shaffila keessan galchini anis agaafraa roobeenis alis hin dabaladhu koottu akka dhiiraatitti ati ofii keeti aarsaa kafale. Kawan waan bareeda dalagee asirra dhufee kophaa keetitti siin jedhee barate afaan hin banini yoo dhiira wal arginaa siin jedhee bar wal arginaa siin jedhee sitti mee bara asirratti naasoo hin bari haasoo hin jiru bara amachuu wal arginaa siin jedhee bar maalinatti shaffilaan argita wanni ammaa kanatti yoo barbaachisaa ta'e tikeettii sii muraan wallahi billahi dhugama akka jettu tana sireesii taanaaniin an tikeettii sii muraan walakkaa magaalaa ispoortii dhaabbatee si taqabbala jeneraal kawwii tokko koottu meeshii de maal ta'uu barbaadisiin tu jallisnaan ansiin tu isiin jedhe bakka ansi wajji rakkoo oya Ahmad mallee balaa birin kaafnu qoya dawba dhiisi kaani maali agaafraa yoo taate uummanni agaafraa nama 100 as keessa jira maa inni ijoollee agaafraa maali agaafraa namaa oli agaafraa rabbii miti harkachifata shaffilli rabbii duuba ijoollee shaffilaa kan inni naan jedhu dhageeffadhu wala agaafraa wala shaffila nabiyyi rabbichi keessa jiru dombiriin galchi jeneraal maal jechuudhaan baaliyyoo si kabajee jira bakka dhiisi Ela, wanni gootan ayyee dhiisee jira ayyee. Baaliyyoo dhaadachuu odoo jeneraal ayyee dhiisee amma culullee. Ijoolleen keenya bilbinnaan guddaan sireesiin akka jamtee lakkoofsa kiyyan beeyta miseenjarii kiyyan beeyta keessaan naa bilbilii naa beellamii bakka ati jette si dhufaan.
Jara Dhiisi amma culullee ati dhaadannoo miti amma kasitti muti. nama waan kee hordofuu dadhabeetu bakka Ani wayne. waggaa dhibbaa addunyaa kanarra hin jiraadhu obboleessa kiyya. Boorii galchii borii fi dombirii galchii awwaliin galchii. Kootu bakka. Qoy afachume waan tokko Bakka ana dhiisi jettee mi asi dhiisee bara mooriyaa. Bakka ana dhiisi ansin. Baalii- Si dhiisee jettee na gartee mi si dhiisee jira bakka waan biraa naasii na wajjin. Ayyee. Shut up bro. What General- am I talking with? Ahmad ila Baaliyo, Ahmad Culullee dhibbaan dhibbatti ani kasitti balleessitee jirta. Waa'ee dhimma dhaadannoo amma sirratti dhaadatamu anis hin qeebalu. Ila dhaadannoo osoo hin ta'in badii dhibbaan dhibba qabda Ahmad Culullee. Maaliifi namni kun waa balleessee ture yaa. Afarsoon balleessee afarsoon dhibbaan dhibba balleessee. Jecha san jechuun hin qabu ati obboleessa isaa hangafa. Jecha ilmoo teetitti tachi dabruu hin qabu. Haa ta'u dabreemi namni san caalaayyuu bar namni haadha namaatuyyuu haadhatee akkana godhee haadhatee akkas godhee haadhatee baloo akkas godhaa haga jedhamu takka namni namaan jedhaa ture. Kana guyyarraa nu jedhaa jiranii bara jeneraal. Garuu ati kaatee ittuma karoorfattee hundeeffattee haala mijeeffattee mucaa sana Jeneraal maaliif carraa nuu kennu? galchuun sirrii miti. Abbaa Abdallaa galchi. Jeneraal carraa nuu kennaa jedhana. Dubbadhu mollaayii dubbadhuuti 2-5 carraa kennina. Yaa Ayyeen galatoma afacha amma lolaa miti akka nama barateetti haasofna Ahmed dhiifa mallee naa godhi ati nama si kabajnu kabajallee sii qabna ammallee haa ta'u immoo akka heeraaf seeratti ati Iroobi teettee inni Saawudii taa'ee is okay amma ati seera kamirratti mucaa kana qabsiifte. Heera kamirratti mucaa kana qabsifte gaafima kana naa deebisi tokkoffaa lammaffaa immoo mucaa wallolli keessan keetii fi ka hafarsoon waa'ee faamilii waa'ee ijoolleeti aniilee nama ijoollee qabu nama faamilii qabu karaa sanii dhugaa qabda yoo arteellee yoo ati mucaa kana qabsiisee biyyatti galche ka jettu yoo ta'e waa'ee ijoolleen biyya Saawudii irraa mukatti namatti naqa maali kan jette Jedhee jira bakka waan qabsiisee jedhee maal goota? No, I know. Okay, it's okay. I'm gonna ask him. Ka ijoollee teetirra kaaftee mucaa kana biyya galchite moo ammallee keezii biraa itti bantee waa'ee ijoollee Saawudii keessa muka walitti naqan innillee keessa jira amma jette amma si dhagahe. Sababa sanillee keezii biraa itti fiduu feetaa moo sanillee yoo goote pruuvii maal qabda viidiyoo maal qabda mucaan kun harka isaan fuudhee ijoollee kan muka itti naqu pruuvii qabda kanuma gaaffiin kiyya kana kanarra naa deebisi Ahmed akka nama guddaatti illee akka kabajatti waa'ee ati looyara bittuu fi maali nulleen looyara hin binnaaf biyyatti galchi biyyatti kasasi anatu bira dhaabbadde anatu looyara bitaaf Ahmed yoo ati pruuvii qabaatte mucaa kana ka biyyatti darbite kana naa deebisi kabaja waliin galatoomi. Ila dhagaa barratti gaafii ati amma afarsoositu qabsiise jedhuufi kana ani waan kana asirratti wanni isinitti mul'ee tokkollee hin jiru. Waan takkatti bicha ammoo wanni si himu jira obboleettii xiyyaata amma gaafii na gaafatte jechuudha. Afarsoo hawaasa Oromoo dhimma inni naan jedhe sararratti nama hedduu na hordofaa nama hedduutu waan kanarratti na bira dhaabbateera dhugaadha. Suudii keessatti jechuudha ijoolleen achi jiran hedduun. Kanarratti afarsoo yoo harka seeraa ka seenu taate himannaa irratti banaa jirtaa wantoota amma jettuu badii amma Suudi Arabiyaa dalagamaa jiru san minaaminaaf. Sani akkuma siin jedhee ani gaafa jalqaba amma jeneraal fakkeenyaaf amma balleessite naan jechaa jira jeneraaltichi amma fakkeenyaaf himan nama afarsoma kanarrattu akkas gootee qabsiisunu akkasi garuu afarsoo an dhibbatti waa'ee isaa amma kana jedhee waan ani isinitti himu hin jiru. Lammaffarratti isa amma achi jiru mana sirreessaa seenee achitti ammoo badii Suudii dalagamaa ture kanaan maqaan ijoollee kanaa achi galmaa'ee jira. Rakkinni akkana irraan ga'uuf deemaa jirta taasisa jetteef san akka inni na godheetii fi miti akka hawaasa bal'aatii fi jecha amma jeneraalli jedhe kanaan wal qabatee waa baay'ee mazzanee waan sanii dhiisee ture. Kaaf awwalaa dhugumatti hedduu miira keessa galee haga imbaasii wajjin waa maraayyuu himannaa irratti banuu manasii yaadee ture. Garuu amma san dhiiseera. Afarsoon akkuma ijoollee kamiituu mana sirreessaa yoo kaseenu taate akkuma nama kamiituu iqaamaan qabu qabamuu danda'a. Yoo qabame karaa nagaatiin biyya isaatti gala. Kanuma waliigalatti ammoo Ahmad Duyyuu yakka isaa achi keessa jiruu fi
himannaa biraa gara kanaan itti bane isa jedhuuf kana kun rabbiin na argaa waan akkasii hin godhu. Mucaan kun namatu dogoggorsee jechi naan jedhe hedduu na miidhee hedduu na ulfaate irraallee dabaltee ijoolleen ammas jecha san irraan naan jette hedduu aaree akka malee miira keessa gale guyyaa lamaa sadi. Garuu afarsoon irraa harka hidhaa su'uudii jira deebisee badii inni achi dalagamaa jiru Saudi Arabiyaa keessatti dalagame kana imbaasii wajjin ta'ee amma tokko tokko informeeshina yookaan waan akkasii kunoo isin irratti jechuudha. Waan akkasii godhus hin barbaadu. Himannaa irratti banu takka illee hin banuu hin barbaadu. Akkuma nama kamiituu yoo akka jettanii qabamee mana sirreessaa akka jiraatu taate iqaamaan qabu hin qabamaa yoo ammoo iqaamaan qabaate achi hidhaallee ba'ee sun carraa isaati. Kanuma wanni ani isinitti himu malee waan biraa ammoo ani isa jala deemee dhimma isaa hordofee akka ammati jette obboleettii teenna hagana dirasi irratti yaadaa hin jiru garuu isa nama hedduu dogoggorsee namattuu natti ergee jecha asin naan jedhe bira dabreellee gara kaayiroo dirasii dhaqeellee kaayirootillee maqaa biraallee naa baasee sanillee nama godhee kanarratti hawaasni bal'aan yoo akka carraa argattanii afarsoo argitan maaf jecha kana jetteen dubbii kaayiroo kana hoo eessaa fidde haadha warraa ta'e kaayirootti reedii aadamtu itti fayyadama fooqii sadaffaa irra galti. Mucaan kun maalumaaf kana mara ka'e maaltu isa keessa jira maaltu natti erge an akka amma isaan isa godhan sanii fi miti dhiisee jira jechuudha kissii takka irra banuun barbaadu namoonni na shakkaa jirtan. Ahmad Jullee Ahmad dubbii lama kan godhu Ahmad Jullee gaafii qaba maal jiraatu ta'e riiwoordi si godhadhee jira Ahmad Jullee muluu isaa amma afarsoo ani hin beeku